السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا صالحة امتي وبجر جرتونا قاكيساني هردفتوتا كوفيما الحمد لله. أنا قاعدة حدثي مفرشة يمكن أفتا ولدتي بنيرة ما شاء الله أفتا باي بريدة تركي بايثوك بريدة تركين كوني كيستي روقا من برجرانو عن فيديو كاميرا ما نورمالي نورابا إيديت اللي قد إيمال واتكوت ندبلو سران إرئيسوس جتشولا أنا من توك بفا أكما فيديو كانت تبريدو بريدا جتو جتشولا سنة على بريدا أكسي أنا ما فرشوا بوليتي كينيا توكو كرسر بودي ما جتشولا أفتني كوني فراشي سديف تراسي فراشي أفريفي تراسي كلان جتشولا تزازين سي سفرة قبا سفرة كان سينيف كان نياتا قبا غيرو سفرانسا أما اللي هم باني يرو إني بي جايزة تي إرقمو جلوتي أني موتري تيرو سنة فيديو قد شوف حالنا مجاهو جديدان إسا بي كان جلا فيديو قد إكا سوما سمو يرو سنة تجاركين كن مودن دا يو جاركين كن سماراري أما أفجرا يروني حالمي جيسي جاهزة قد فيديو قدوتي جاركين كن nidhuma jechuudha. Kanaaf anin egaa akkuma haalli mijaa'etti viidiyoo irraa isinii waraabee baay'ee tokko bareeda namoonni barbaadanii carqiin kun jira hammaa fi akkasii inshallah egaa rakabuutii qabdii siinii qabdii burcuqoo qabdii meeshaa xiqqoo qabdii jechuudha. Amma garuu bifa isaatu natti bareedinaan isinii fidee bifa kana namoonni ajajachuu barbaadanii kaa lakkoofsa iskiriinii irratti argamu kana WhatsApp fi irra guddaa WhatsApp dhaanatu na dubbistanii filatamaadha. Telegiraamii immoos qaba garuu yeroo baay'ee irraan seenu inshallah namoota WhatsApp hin qabne immoo achumarraan isiniif anin deebisaa yeroo waa tokko na gaafattanii kaatanii jechuudha. Yooni tariitiyan sagalee keessa yookiin barreeffama keessan ergaa keessan utuu hin deebisin dagachuun danda'a. Kanaaf dhiifama guddaa wajjin irra deebi'aa na yaadachiisaa waan ta'e wayaas natti darbadhaan jedha akka lakkoofsi keessan irra keessa baheen na yaadadhutti jechuudha. Maaliif sagalee tokko yookiin ergaa tokko ilaalee aluma sana yoon hin deebisne jalaa fagaataa yaadadhu jechuudha. Kanaaf na deebisuu diddee maaliin koortii waan akkasii jettanii achumaan hin badinaa hojiidha. Anu ofumaafan lakkoofsa maxxansii ofumaafan ajajadhaa jedhaara keessaan immoo wanti isinii deebisuu dhiisuuf tokko hin jiru irraan fi yookiin immoo mashguula ta'uun kan ta'e malee wanti biraa hin jiru. Kanaaf yeroo tokko yoo waan gaafattanii yeroo sanatti isiniin deebisnes dhiifama wajjin irra deebi'aatii wama ta'een na yaadachiisaa isiniin jedha. Inshallah carqiin yeroo hammaa kana carqiin argaa jirtan kun kan yeroo hammaa jirudha. Argachuu dandeessu viidiyoo guyyaa silaa wayii irraa hojjedheen ture garuu amma yoona upload ta'ee isin bira hin qaqqabne egaa kanas kan dafee qaqqabu rabbuma beeka akkasii inshallah.